Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa akkam jirtu nagumaa. Ragaa dhaaltummaa qabaachuun mirga maalii nama gonfachiisa? Ragaa dhaaltummaa yoo qabaatanii kallattiidhaan qabeenya dhaalaa sana qabachuun ni danda'amaa? Dhaaltummaa kana waggaa meeqatti kan gaafachuun danda'amu? Waggaa sadii kan jedhamu kun maali? Kan waggaa 10 jedhamu namni dhaalu tokko gaaffii isaa haga kamitti dhiyeessuu danda'a? Kan jedhanii fi kan fakkaatan akka waliin ilaalluun barbaade har'aa dhugaa dubbachuuf taanaan gaafan kana ilaaluu fi ka'uu callisee miti. Callisee miti akkuma tasaa waan na mudate irraa ka'eeti. Waan na mudate kuni tokko mana keessanii keessa kan gale ta'uu danda'a. Yookaan baay'ee keessan kan isin mudate ta'uu danda'a. Gara fuulduraattis immoo waan akkasii keessa kan galtan jiraachuu maltu. Kanaafuu kanarraati yoo waa tokko isin gargaaree callisee kana mana keessa kaa'ee taa'u koorra jedheen kan fuudhee dhufe har'aa jechuudha. Kan isin ajaa'ibuu dhimmi kun kaleessa kan na mudate. Ani hojii ooleen galgala gara manaatti galaa. Akkan galgala gara manaatti galuuni ollaan koo tokko jiru. Ollaan koo kuni gaafanii galuu obboleessi isaanii biyyaa dhufee isaan bira jira. Dubbiseen itti goreen dubbisee gara mana kootitti gaafan galuuf jedhu lakkii muddasaa si barbaanna baay'ee si barbaanneerraa naan jedhanii. Maal nagaa miti jennaani hojii tokkoon qaba keessiin hojjedhuun qaba amma bor yoo dandeenye yoo bor hin ta'uu jedheen gaafadha jennaan lakkii dhimmi isaa muddamaadha baay'ee attamaan si barbaanna naan jedhan. Isa booddee okay kottaan jedhee nan galee akkan wayyaa jedhadhetti nu shiba kodha jedheen na jarri kun dhufanii akka dhufaniin akkas jedhanii natti himan. Namichi inni ollaa koo kuni keessummaan isa bira dhufe obboleessaa kuni obboleessi tokko biyyatti hafee fi obboleettii xiqqoo immoo kan biyya Arabaa hojjetaa jirtu qabu. Obbolaa durbaa tokko kan biyya Arabaa hojjettu qabu isaanuma obboloota 3 jechuudha. Abbaa fi haati isaanii waggaa 5 fuulduraa balaata isaaniirraatii du'anii. Isa booddee qabeenya isaanii kana addan qooddanne qabeenya qaban kana jechuudha. Qabeenya kana addan qooddanne maaltu ta'a isaanii yeroo sana keessa jechuudha. Yeroo sana keessa biroo maatii jinjiranii wal amanu turanii wal jaallatu turanii hundumtuu waliif yaada ture. Kanaafuu wal quunnamtiin isaan gidduu jiru waan gaarii ture. Keessumaa namichi nama ollaa koo jiru kuni qabeenya abbaa fi haadha kootii kuni abbaa fi haadha keenyaa kuni bakka isaati godaanuun qabu bakka isaati jijjiiramuun qabu abbaan itti fayyadame achuma itti fayyadamu adda qooddachuun nun barbaachisu achuma itti fayyadamaa jedheeti ofiisaatii ani keessa akkuma isaanii wanni akkuma isaanii itti fayyadamaniif jedhee ani isinirraa hirmaadhuutii achuma haa turu jedhaan. Keessumaa nama dhufan kun isin gaafanne isheen mucaa isheen tokko immoo biyya Arabaa irratti almost kun isaan iddoo gara waggaa 6 deemu isaanii akkuma abbaa fi haati ishee du'aniiti aan kana booddee isin jiraadhu dhaqeen biyya Arabaa ga'een waa tokko inni ta'ee deebi'e jetteeti kan isheen deemte too qabeenyi kun jiru jechuudha. Isheen amma hin galle achi jirti. Isa booda namichi keessummaan kaleessa dhufan kuni namichi obboleessi isaanii isa biyya jiru sanarratti amma obboleessi keenya sun yoo akkas jedhe illee maaluma ta'a qabeenya kana adda qooddannu. Atsuma qofaatti itti fayyadamaa jira ittiin jedhuun namichi qabeenya maalii adda qooddannaa ansiin qooduu jedhee didaan. Isa booddee hiriyaa gaafachiisu hiriyaa gaafataanis ta'uu dida dubbiin. Kanaaf immoo jaarsummaa sitti funaanu ani jaarsummaa sin teessisu jedhan dhimma sana mana murtee geessu mana murtee gaafa geessanii jedhanii himannaa dhiyeessu akka isaan himannatti dhiyeessanii namichi deebii maalii kennaa obboleessaan kun jechuudha. Abbaa fi haati keenya ergi du'anii kun waggaa 6 deemaa qabeenyi kun immoo na harka jira waggaa amma kana immoo itti fayyadamaa ture itti fayyadamuu miti maqaa isaa iyyuu gara maqaa koottan jijjiiree kan kooti qabeenya kun gaafachuu hin danda'anii akka seeraatti qabeenya dhaalaa gaafachuudhaaf keewwata seera siivilii keewwata seera hiriyoo hawaasaa jechuudha keewwata 1,000 irra kaa'amee jira waan ta'eef waggaa 3 booddee na gaafachuu hin danda'anii mirgi isaan qaban kuni darbiinsa yeroon kufaa ta'eera. Jedhetti dhiyeessaan. Namichi kun yeroo sana baay'ee aaranii
ati waggaa sadii dhiisaatii ani maatiin keenya du'anii torban ji'a sadii keessatti kan dhaalchummaa keenya mirkaneeffanne kun waraqaa dhaaltummaan qabaa jedhanii isayyuu himata koo wajjin mana murtee keessa jira namichi ofuma akkas jedhanii falmii walitti kaasaniiti. Falmii sana booda garuu baay'ee aaranii namichatti kakatu. Ati anaaf siin qoodu jette kana booddee obboleessi koo Finfinnee jiru sirraa qooddata. Obboleettiin koo isheen biyya Arabaa jirtu dhuftee sirraa qooddatti. Isee isin galtiin dhufti. Ittan bilbila obboleessi koo waliin dhufa dhaqee waama sammoo jedhaniiti namicha kana obboleessa ollaa koo kana bira dhufu jechuudha. Ollaa koo kana bira akka dhufaniini isa kana naan jedhanii mana koo dhufanii gaafa sana akkas naan jedhanii okay amma gaa maal jedhanii isa samansiisanii innis inaare baay'ee ani qabeenya kan inni hirmaadhu jedhee qabeenyi sun wanni hin taane maleessa akka inni qofaatti itti fayyadamu miti akka inni maqaa abbaa haadha keenyaa eegee akka ta'uu fi qabeenya abbaa haadha keenyaa iddoodhaan balleessinu jedhee tan durayyuu kanaaf iyyuu ani dhaqeen himatatti dhiyeessaa qofaasaa immoo akkasiin godhu erga irraa hirmaanne booddee kan isaa fudhatunni obboleettii keenya ishee biyya Arabaa jirtuu fi nu lamaan sadii taane qabeenya warra keenyaa sana akka inni hin jijjiiramne hin gurguramne goonee dirshaasaa yookaan gahee namichaa laannee fi saantima laannee fi keessaa geggeessina qabeenya sana immoo wajjin jijjiiru jedhaniitu walii galanii anaan namichi kun maal jennee ollaa kootii kun maaloo himata naa qopheessi jedheetu na bira dhufa jechuudha. Kana naan mari'achuu dhufan. Okay utuu waan tokko hin jedheeni dookumentii isaanii kana ilaalee dookumentii sana gaafa ilaalu akkuma isaan jedhanidha. Namichi maal jedhaa waggaa amma kana guutuu nan gaafanne maqaa jijjiireeraanii kan kooti qabeenyi kun kana booddee waggaa sadii booddee immoo akka keewwataa hariiroo hawaasaa kuma tokko tuqaa tokko irratti na gaafachuu hin danda'an waan jedhudha kan inni dhiyeesse. Isaan ammallee maal jechaa jiru? Ani waggaa sadii miti ji'a sadii keessatti kan dhaaltummaa koo mirkaneeffadhe erga mirkaneeffadhe immoo qabeenya qooddachuu sa'aatii barbaaddettuu hin dandeenyaa falmi jedhu kaasu isaan. Egaa asirratti egaa amma kan hubatamuu qabuu fi anis seerri maal jedhee kanan isaanitti hime. Tokko bu'uura seera hariiroo hawaasaa 996tiin ragaan dhaaltummaa kennamu maal agarsiisaa? Ragaan dhaaltummaa kennamu waa'ee mirgaati. Waa'ee qabeenya dhaalaa miti. Mirga dhaaluu dandeessaadha maleessa waa'ee qabeenya dhaalaa hirmaachuu dandeessaa miti. Falmii qabeenya dhaalaa miti. Waa'ee mirgaa irratti immoo mirga jechuun maal jechuudha? Ani ati warra du'e sana yookaan maatii kee warra du'e abbootii fi abbaa fi haadha kee wajjin wal quunnamtii firummaati qabdu. Firummaati qabdu mucaa ta'uu kee, mucaa ta'uu kee, obboleessa ta'uu kee waan ittiin agarsiiftu jechuudha. Ragaan sun mirga sanatti agarsiisuudhaaf jechuudha. Kana malee immoo asuma keewwata siivilii kana irratti 1,124 tuqaa tokko jalatti maaltu kaa'amee jira? Gaafa dhaalli banamu ragaa kana fudhattee dhufteetu ragaa dhaaltummaa kana jechuudha. Ragaa dhaaltummaa kanaani anis falmii qabeenyaa dhaalaa kana keessa galee falmuu hin danda'a jettee kana ittiin agarsiisuu dandeessuudha jedha. Achuma irratti immoo gad bu'ee seera hariiroo hawaasaa 1,124 tuqaa 2 jalatti ragaan dhaaltummaa kuni qabeenya dhaalaa wajjin wal quunnamtii hin qabu jedhee sirriitti jala muree bareechee tumee jira. Egaa qabeenyi jara kanaa akka isaan gaafa isaan du'an irraa kaasee hamma gaafa qabeenyi dhaalaa kun qulqullaa'utti qabeenyi dhaalaa jedhamu kuni qofaatti adda baafamee kaawwamaa jedha. Kun seera hariiroo hawaasaa 942 jalatti tumameera. Achuma keewwata taanuuni seera hariiroo hawaasaa 943 jalatti immoo qabeenyi adda baafamee kaa'ame kuni warra namoota du'e kanarraati, warra qabeenya kanarraati, qabeenya dhaalaa kanarraati, warra idaa qaban, warra horii irraa barbaadanii fi wabiidhaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa dhaalli qulqullaa'u dura jara kanaaf kaffalama utuu warra dhaaluuf hin hirin. Idaan jiraannaan dhaamoo kennamee dhaamoodhaan kennaan kenname jiraannaan waan adda addaa waan kaffalamuu qabu jiraannaan hundumti kuni dura kaffalama jechuudha.
erga kaffalamee booda hamma kaffalamutti qabeenyi kun adda bahee ta'a maleessa qabeenya dhaalaayyuu miti qofaatti kan qulqullaa'e miti jechuudha. Kun immoo yoomi akka seeraa hariiroo hawaasaa 1,053 jalatti ifaan kaa'ametti qabeenyi kun akka kanatti qulqullaa'ee iddii adda bahee booddeedha jechuudha. Erga adda bahee erga qulqullaa'ee idaan iddii kaffalamee waan irraa barbaachisu baasiin adda addaa iddii kaffalamee kan hafe kana eeyyuu tirmaata warra dhaalu kana tirmaata. Kanaafuu kan hafe kun maal jechuudha? Qabeenya waliinii warra dhaalu kanaati jechuudha. Qabeenya waliinii ta'e jechuudha deebi'ee jechuudha. Kan hafe kun qulqulluunsaa. Qabeenya waliinii kana immoo yeroo barbaaddanitti adda qooddachuu dandeessu jedhamee seera hariiroo hawaasaa 1,062 jalatti tumamee jira. Kan egaa amma kan isaan fidanii waliin rukutan jechuudha. Waan mirga dhaaltummaa baafatanii fi abuura 996 waan mirga ragaa dhaaltummaa sana qabatanii fi ani yeroon barbaadetti qabeenya qooddachuu hin danda'a jedhan. Utuun qulqullaa'in qabeenyi qoodamu hin jiru. Dura qulqullaa'uu qaba. Kanaafuu kan yeroo barbaadetti qooddachuu hin danda'amu qulqullaa'ee isa qofaatti adda ba'ee qabeenya waliinii isaanii waliinii kan isaan qooddatan jedhee qabeenya dhaaltuun adda baafame jechuudha. Qabeenya dhaaltuun akkuma isin beektanii yoo jara lamaa walii galan isaantu muddata. Yoo isaan walii galuu baatan immoo mana murteetu muuda. Manni murtee yeroo baadiyyaa warra rejistirar keessa jiranii kan isaan achi keessaati muudee isaantu dhaqaniiti qabeenya dhaalaa kana qulqulleessu jechuudha. Qabeenya dhaalaa akkamitti qulqullaa maaltu qaba kam guutama maaltu ulaagaa maalii hordofaa gara fuulduraatti wanti ilaaluu dandeenya. Kanaafuu jara kanaan maal hin jedhanii ollaan koo deemee dhaqee himachuu miti. Mucaa isheen biyya Arabaa jirtu dhattee dhuftee biyya galtee dhattee himata dhiyeessuu miti. Isinillee himata keessan kana yoo itti fufuu baattan gaariidha. Maaliif waraqaa dhaala mirkaneessu kana qabachuu qofti faayidaa isiniif hin qabu. Kan gochuu qabdan turanii yookaan qabeenya dhaalaa kana jalqabumaa kaaftanii akka erga isaan du'anii booddee isin harka ture taanaan jalaajiin qabachuu qabdu. Yookaan immoo waggaa 3 keessatti namicha qabate irratti himata dhiyeessuu qabdu turtanii yookaan gaaffii dhiyeessuu qabdu turtanii isin gaaffii kana dhiyeessine yookaan wajjin hin qabanne aayizar himata dhiyeessine waggaa 3 keessatti. Kanaafiyyuu naanna'ee namichaaf murtaa'aa waan ta'eef isinillee gara mana murtee kana deemtanii baasii kabiraa keessa galuu keessanirraa akkanaaf naa galutti akka hubannaa kootitti akka seerri jedhu kanaatti deemtanii baasii kabiraa ofitti dabaltu. Ofii keessanii baasii ofitti dabaltu. Booda namichaaf gaafa murtaa'ee jedhu namichi immoo baasii sarara ga'e kan mana murteef kaffalame mana murtee olaanaa jedhe jibbaata deemu durgoo bukaatoo jedhe maal jedheeti baasii dabalataa moo isinitti fide karaa irraa isin balleessaa kanaafuu dhiisuu keessa wayyaa jedheen kanan itti hime. Kanaafuu wal amanuun akka jirutti ta'e waliif yaaduun akka jirutti ta'e barri isaa bara kana gaafa laaltan dhimma mana murteetti wal falmii godhamu gaafa laaltan walaaluu abbaa fi haadha gidduu jiru gaafa laaltan walaaluu intalaa fi haadha gidduu jiru ilmaa fi abbaa gidduu jiru ijoollee fi maatii isaanii gidduu jiru gaafa laaltanii seeraan deemuun barbaachisaadhuma. Mirga keessan dursanii gaafachuun barbaachisaadhuma. Amma jirru kun waan kana gaafannee fi waan gaaffii kana dhiyeessinee fi ilaala. Waan gaaffii kana waan dhiyeessinii turanii fi namicha baay'ee haaraniiru borraqanii namicha kana irratti dhiibbaa guddaa ga'uu danda'u yookaan immoo tokko taa'ee tokko nyaatu sa'a caaluun jedhe sana akkas taate dubbiin akkas jedhanii natti dubbatan wal gaggalaafata taate jedhanii wal gaggalaafata taate jedhaniitti kan isaan kakkachaa turan jechuudha. Namichi inni wallaa kootii kun illee gorsa kootii hamma tokko yoo inni ta'e yaada isaa uumame illee amma dhaqee machi ga'eetii waa tokko wantoota barbaadan illee dhibbatti wanni hin taane jechuudha. Kanaafuu of eeggachuun barbaachisaadha isin jedha fira koo qabeenyi dhaalaa dhaaltoo gidduu taananii waggaa 3 keessatti kan inni darbiinsa yerootiin kufaa ta'u mirgi isaanii mirgi jira kanaa darbiinsa yerootiin kufaa duraa godhame jechuudha. Kanaafuu gaafachuu hin danda'an jechuudha. Kan immoo isaan callisanii boora akkas ta'a maal ta'a jedhanii kan isaanii amantiidhaan deemanii kan akkas isaan duraa ta'edha. Isinis of eeggannoo godhaa. Qabeenya ragaa dhaalaa baafachuu fi falmii qabeenyaa geggeessuun wal adda. Ragaa gaafa baafattanii ragaan dhaalaa akkasiin fira taatan gara fuulduraatti falmii sana keessa galuu kan dandeessanii mirga keessan kan ibsudha malee qabeenya dhaalaa miti. Qabeenya dhaalaa irratti falmii godhamu miti. Qabeenya dhaalaa irratti falmiin godhamu warra dhaaltota gidduutti godhama. Sana immoo gaafa isin gaafattanii kaaseetu kan ilaalamudha. Sana gaafachuuf immoo waggaa 3 keessatti kan wanni ta'uun isiniin jedha. Inni kabiraani
sila waggaa sadiif waggaa kudhan kan jedhame maayinni kan jedhame immoo dhaaltota gidduutu amma warra dhaaloo akka ijoollee kanaa jechuudha akka obbolota kanaa dhaaltota gidduu taanaanii waggaa sadii gidduutti mata dhiyeessuu qabu. Bareeda. Garuu akka carraa ta'e maatiin isaanii kun baraadhaan lama ta'anii du'anii utuu tokko isaanii du'e ta'eeti fakkeenyaaf abbaa du'e jenne abbaa du'e haati haftee ijoolleen kun immoo qabeenya abbaa keenyaa nuu qoodittiin jechuu danda'u. Amma kun akka aadaa keenya akka maal keenyatti kun abaaramoodha waan akkasii beeksisanis akka seeraatti garuu abbaa isaanii dhaaluu danda'u waan ta'eef abbaan isaanii du'eera waan ta'eef qabeenya abbaa keenyaa nuu qoode jechuu danda'u. Gaafa qabeenya abbaa keenyaa nuu qoode jedhanii haati immoo utuu hin jiru qabeenya abbaa keessanii hin jijjiiramu hin qoodamu jettee isheen diddee ishee irratti mata kan dhiyeessuu danda'an waggaa sadiitti mirgi isaanii duraan hafu hamma waggaa kudhanitti ishee himachuu danda'u. Maaliif haati manaa abbaa manaan dhaaltu abbaan manaa haadha manaan dhaalu kanaafuu keewwata seera dhaalaa jira jiruun kan bitaman jechuudha. Eessa dhaqaa gara keewwata isa guddaa siivil koodii keessa jiru argaa hawaasaa keessa jiru 1845 nama geessaa amma waggaa kudhanitti isheetti mata dhiyeessuu danda'uun isiniin jedha. Yaada keessan ilaalee akkaataa hubannaa keessan ilaalee piliis yaada keessan as jala ka'aa gadheessa ta'u gaarii as jala ka'aa yaada keessan ilaalee yoo itti fufnaan jettan ittan fufaa waan adda addaa irratti waan ijoo seeraachii wal qabatee waa'ee dhaalaa kana ilaalchisee waa'ee waliigaltee ilaalchisee dhimma waliigaltee ilaalchisee keessumaa immoo dhimma inshuraansii wal qabatu ilaalchisee balaa adda addaa ga'u ilaalchisee waan barbaadan irratti asirratti immoo nu dhiyeessitanii naa barreessaa qabadheen nyaadhaa jedhaa isin gargaaraa amma tokko waa irraa hubattu jedheen yaada galatooma ulfaadhaa nagaan naaf tura.